namni abbaan Qashti itti fufi ati. Qashtiin tam. Ana ustaad. Haasaa gaarii haasa'e. Wabarakaatu. Ashamaa arkafuune. Obboleewwan kiyyaa yeroon viidiyoo sheeka kanaa isinii dhiheessu tokkoffaa sheeka kana qeequu miti lammaffaa immoo ajandaa miidiyaa ijoolleen tiktookii irra fudhanii deemanu ajandaa godhee fi sheeka kana qeequus miti isaan arrafamaanu qeequu miti isaan arrafamaanu deeggaruus miti an kana keessan jiru. Viidiyoo kana viidiyoo kolfaallee ni qaba kolfuus ni dandeessanii abbaan kolfuu ni danda'a garuu kanarratti dhaamsa wayin isiniif qaba. Namoonni hedduun beekumsa jabaa osoo qabanu sammuu jabaa osoo qabanu waan isaan rakkifnaan taa'aa jiru an gama keessaatii nama hedduun nagaafata waan kana. Kanaafuu waan kanaan isiniif dhaama mee viidiyoo kana dhaggeeffadha inni kolfitanullee kolfa garuu an viidiyoo kana sheeka kana qeequufis miti warra isaan qeequ deeggaruufis miti isaan arrabsuufis miti. Wanta akka keessa ilaalatu kun kanarratti ergaas ni dabarsuudha garuu viidiyoo asiin dhaggeeffachiisa warra dhaggeeffataniitu karaa sooshaal miidiyaa sheeka kana ajandaa godhatanii irraa yaaran ijoolleen ahlu tiktook sababa isaas isiniif himaa garuu isinimmoo kanarraa waan barumsa guddaa argattan dhaamsa jabduun isiniif qaba namoota sammuu qaban hedduun isaanii isa wengele lallabu haa ta'u isa quraana qara'u haa ta'u isa waa barsiisu isa aappii barsiisu isa diraamaa dalaguu beeku isa fiilmii dalaguu beeku waan isa rakkifnaan taa'aaru mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaa inni kolfitan kolfaa inni kaan immoo irraa baradhaa kana booda xiqqoo booda isiniif dubbadha. Haasaa gaarii haasa'e jedha ishiin haasaa gaarii haasaa asirratti barraa'ee qofa haasaa kaas jalatti shaarmuxaan sii jedhaan kaas jalatti maashaallah jedhaan ka'uu jedhaan alaikum salaam. Kajalatti kalbi jedhe anta kalbi ibn al-humar jedhan kun deebii isin haa ta'u na gaafatan kajalatti hoolaa jedhe bar anta hoola anta ganam jedhan kajalatti diqaalaa jedhe anta diqaalaa walada zina ibn al-kalbi jedhan gattaru isin tara gattaru baatu isin dhiisi. Ani wanni jedhu isin nu barsiiftanii ilmi qabdanii nama beekumsa qabu. Enzil. Isin nu barsiisa ati jetteef namni si barsiisu hin jiru ummata rukutamaa kanatti tan itti qamaa ca'ee ta itti beela yaani akkanatti arrabsamaa xiqqaamaa hadiisa sitti mun jiru quraani sitti mun jiru deemi warra laayii biratti barsiisu jala taa'iraa dhageeffadhu laazimaan si barsiisu ati kakkasii ati abbaa kiyyaa ati obboleessa keessa baqara lammata safara kana gahi. Wanni ani isiniin jechuu barbaade aariman baay'isina ummata rukutama deemaasi. Arin bayi waan arzun dabbalan dalagina shaytaana naan jedhe kuno walada zina jala deeme kalbi ilmi haati karara dhalti kun hin dhiifamu ajalatti kana arrabsuun dhiisu ka dhaquu danda'u hin dhaqaayu anam ka dhaquu danda'u dhaqeetiin hin shuuti isa godhaayu maal fide ilbii isa jedhe shukri ilma zinaan dhalate ilma haati chirchaaroon dhalti maal fide nan arab zin jede diisi sheek badasi hawi diisi sheek sinu gorsa ola badasi me takkati wadu badal jalatati komenti ke salale sin arab suf kopiyam cinki diisi asa ishi akam naga ne kanaga singal tuase wankam aya mana sih ka medium salati koto asri dem salati koto katai di kenapa sih dapat wallahi dapat ini katai bayu di de kumbakaran salati jera yu demeti Nasi bafa dawari komentata salati demi mana nu eda mana nabe nama jaba kana difata ode sibbo Assalamu alaikum abdi saba alaikum assalam ittifufi baga no jiraatan sheeg akkasi jiraadha nu galata rabbi akka rabbiitiif dhugaa rabbi ma wanta kana daladanii isin nama guddaami nama raayyaa fudhatanii isin fayyadamu jaa ay diqqaatan rabbi si haa xiqqeessu lafti asriidha rabbi waan xiqqeen asitti haa jechu xiqqaadhu ati oola xiqqeenni ganamaan sitti haa galtu bakka ati niyyatin diqaalaa naan jette gurbaa shukuri kama maaf abbaafaan arrabsitan abbaafaan mee qubanu qaba abbaafaatti qubanu qabdi ati kamana ke banate ni sheeka jette onna kattena raasofsiisa olee mikale viidiyoon keenya dhaqqabee jira lakkoofsa erga hojjaasaa keessa sheeka lakkoofsa erga hojjaasaa maali wanni maali
Keessa naasofte keessa sitti haasofna miidiyaa irratti naqatte gabaree maqaa sheekatiin daddaltu. Namni nama arrabsan jedhe malee Sheek Kamal wajjin afaan ofiitiin qabrii qabdani. Hin jenne. Sheek Kamal hin jenne jedhe Sheek Kamalii dhufan hin jenne. Asbayaati. Hunduma dhaggeeffadhaa hin calmeeraati. Kamiyaati. Jirtu wayaa keessanii? Waa dhaggeeffachuun gaariidha. Nagaa galata rabbi. Gurbaan kama suuraa kana inni. Sheeka qeequufis miti. Wallaahi waan baay'ee sirraa barataa irra galatoomaa. An dhimma biraatii fannuuf. Tifuuf. Waan baay'ee nuti maalitti jirtu wallaahi baay'ee galatoomaa. Dhaloonni dhufullee waa baay'ee sirraa barataa. Hin booyin miira keessaa bahi miira keessaa bahi. What? Miira keessaa bahi. Waa baay'ee sirraa barataa jirra galatoomaa. Waa baay'ee nuti. Hirmii baafataa rabsitee. Waa baay'ee nuti maalitti jirtanii galatoomaa jechuun barbaada. Miira keessaa bahi mi as bahi si halaalani ati as bahi mi. Supheen arrabaa jira walas taa'e. Mootummaa. Dubbadhu keetaan. Mootummaa biltiginnaatti maashaallah cimaadha. Salaamu alaikum ustaad. Dhadhasi mootummaa biltiginnaa maqaadha eenyu siin jedhe dhadhasi. Maqaa biltiginnaa maaltu dha siin jedhe. Dubbadhu taas dalteetu tun. Rabbi sitti haa dukkaneessu hin jedhe kan dukkana keessa jirta teetiifu. Eenjel. Rakkaataa kanniin ta'uufiifu dukkana keessa ta'a. Deem. Rabbi sitti hin ibsini. Siifuun ifinati. In baata bon baata sam. Ustaaz, miira keessaa baha. Ustaaz. Eenjel. Miira keessaa bayate bintal wasaq. Homanti sanaqi amma deemiti hoola. Sheeka isin dabaltanii jirtu bara akkamii akkanatti cammartan garuu wallaahi maal godhan kun hundi isin jala. Kanaan kooti. Nama dhibba afur dhibba shantu ta'ee har'aba dhageeffa waasii dhageeffataa jira daawaa itti godhaa jira boo'ee na dhageeffata namni. Atuu dhuftee na dhageeffatuu qabda. Maal dhageeffadhaan hin beeka waan isin himta. Maal ba'a? Waan azaaba nama geessu beekaa waan jannata nama geessu beekaa isin dhageeffachuu baadha min waa gaallu. Sirrii jirta. Beeki ati torbee kana keessa waaziin kiyyumaa kun irra dhaabbatte kun ol garagalchee irraa caffartii faateen tun. Amma tapha nu jalaa qabi kan akkana dinan. Abbootiin yoo keessan tokko argee akkatti re'een turii fi ijoolleen turi isin dammaqti waan kana namaa dubbatuudhaaf dalfina. Maata numare bari re'eentu yoo gara battantee jette walitti raruuf hin xaaran beekta sagalee makiyyatti banani re'ee walitti fiigdi beekta. Walmee wallaahi ijoollee keessaa rabbini. Walmee gisee faayidaa re'een girr jetti beekta. Ijoollee wayilee dhiiraaf dhalaadhaa hin rafti utaalanii fiigan bakka dhuguma waan bareedanii adda adda isan fakkaata kana baranii fidanii. Gammachuu akkamitti isinitti yaadamu gammachuu isinitti dhagahame gisee akkatti ajandaa sooshaal miidiyaa baatii tokko guyyaa kudhanii deemtanii mataa tana gammaa torbaana caaltanii jabaa akka ta'uu keessan ofitti amantan immoo laafina akka qabdan hubattan immoo waan akkatti ajandaa tatan kanarraa maal hubattamee akka nama miidiyaa tokkotti. Wallahi ani gaddinatti dhaga'amu yoo jiraate akkanatti gadi bu'anii. Rabbi rahmata ziyaara. Jedhamni waliin jechuun maal faayidaa qaba? Haadha ofii arrabsuun, abbaa ofii arrabsuun, gosa ofii arrabsuun, maatii dhumarraa qabee haga isuma jala taa'ellee si fakkaatu. Jechallee waa isiniin jedhe. Sheekni kun ajandaa miidiyaa godhatanii ijoolleen irraa sirbaaranii gad deebisanii mataa ol deebisanii in arrabsanii daawaatti godhanii walalootti godhanii bar ajandaa ahlu tiktok ta'e. Warri tiktokii kun faa kaasata warri tiktokii faa inuma maraa taaran irraa. Maali rakkoon kuni? Rakkoon isaan haddii kana ga'e maanni sheekni kun sheeka nama guddaa nama daawaa godhulleedha natti fakkaata. Isaanii arraba obsa dhabuudha isaan. Xaba'aan asirratti ergaan guddaa isinii dhaamuu namoonni beekumsa qaban hedduun isaanii hedduun nama keenya beekumsa qabdanii gara miseenjeraan fa'aa garee yuutuubii banattanii gareen tiktookii banattanii anoo irratti bahee haasa'uun sodaadhaa namatu na arrabsaa gariin fa'aa kan arrabaa jettanii fa'aa dhiiftantu jira hedduu keessa nan beekan arrabaa jettanii fa'aa dhiiftantu jira. La jalqaba gizee sooshaal miidiyaa irraan baha jettu ati waa hundaa qophii ta'uu qabda. Waa hundaaf waa biraa dhiisame
وابرا واي سياسة عادي واي سياسة كي تودي غريتو كو ديغرت غريتو كو سي عرب سميتي ابي برسيسو ارتي انا ما ابي برسيسا نبيتني ابي برسيسو ارتي ممال سدو يو اساته برتي يو سانتا دي سميتي نمني انا وان قد اتولم بيتني انا واتك انا من تقني نمان عرب سيني ابي من برسيسا تيك توك رتي نمني فيديو نرتي ورابن نجو نمني كومنت لتنا عرب سيني نجو ان ايسن ندو بودا خنا دباني ايسن ان حرم الحمد لله غاي كنافو إسن جزء سوشيال ميديا رباتن جزء وانتو قطشو أبيتن عربنا ما جتني نما إسن عرب سجتني بكم سكيسن أو فتي كتني سوشيال ميديا ربه سراتني أوف دوم زيني تاعتني أما شيك نيكوني عن شيك أنا كيكو في مثلان شيك نيكوني أما إسان عرب مدد أباني أوف سودت أباني أما قافا إسان تباوي تباتني أباتي وجني إيجاني نموتوني إيجانا اتفاقاتا عجيزة تبقنا موه إسان إيجانا اتفاقاتا isa mo'aniif gammachuu achumaan fudhatanii arraba eegalan ijoolleen otuu gaafa arrabsanii dhiisanii naan isaan calluma yan dhiisaniiti namni maqaa isaanii dhawu hin jiru tuffatanii dhiisanii namni maqaa isaanii dhawu hin jiru har'a isaan koomentii tokko ilaalanii ati diqaalaadha ati maal jedhani argattee ijoollee waan kana argannaan inuma of duuban deebitu abbadan gizee sooshaal miidiyaa irra bahukaatan yaa obboleewwan kiyya warri beekumsa qabdanii arraba sodaateessan kun gizee sooshaal miidiyaa irra bahu isin arrabsan أنا أما واي سياسة دي واي سياسة فكنيا فما واي أورومو جيتو كنا ناسا جيتو كوام وكشنا سامدي يسعرفمون عادي يعني يسعرفمون عادي جر واي أبي رتي قافنجل أبا تيك توك رتي برسيسو نعرب سني ورسون شفتنو أما كيسان دي قافنا قافتو ورنا عرب سدوران نقال بس يعني أكسمان قرين نافاسي عرب سا قرين جبا ما كيس أكو ما سجيب قرين مملت تعرف سجيب أكو ما لا يعني سير السوشيال ميديا قرين أكو ما ناس عرب أكو ما كان أنا عرب سنفا ndak dhaban hundi ndak dhaban isan kanafu arraba jettani beekumsa keessan ofitti kuttanii taa'ina inni lammataa immoo jecha namaatiif jettee ati waan fakkeenyaaf ati kaayyoo kee malee jecha namaatiif bakka hin kenni wanni jedhamu wayin jiru kaayyoo kee waan kaateef sana malee waan kaateef galmaan gaasu malee waan tokko gee tol kaate arraba sitti baay'ata gariin si inaafa gariin si jibba gariin shirruma sitti qotu kalma sin beekne akkasi seera nama keenyaati kun aslan seera nama keenyaati macruufa kun kanaafu arraba namni si arrabsu yoo deebifteef immoo arraba namni si arrabsu yoo deebifteef yoo mufat dallante immoo ittuutti caala namni ati sittu aariitti baay'isaa deemta yookiin immoo sodaatteef duuba deebita yookiin immoo ittuu aaraa deemta geetti aartuu walirkaa fuudhanii haasa'anii kana keessa atis kasaaraa galta jechuudha arraba sodaattee sooshaal miidiyaa gizee bahuu kaatan koomentii barreessuu haa ta'u waa sheerii gochuu haa ta'u waa fi keessanii waraabdanii gadhiisuu haa ta'u waa barreessuu haa ta'u yuutuubii irra dalaguu haa ta'u arraba sodaannaan koftaniittu oromoon nama arrabsu nama gorsu oromoon nama arrabsu ijoolleen oromoo ammaa kufa nama arrabsu allahu akbar inumatti qarabaanii argaan tanu sheekka kajarraa arrabsanu sheekni aariin danda'anu hin dhiisanu arraba waan isaan godhan argaan jirtanu kana keessa uummanni keenya of gabaabsee jira jechuudha warra aappii barsiisu anamma aappiin barsiisa duraan tiktu amma aappiin barsiisaan duraan na arrabsanii viidiyoon irratti waraabanii ijoolleen oromiyaa keessaa kutaan tokko faa waan natti godhan hin beeknu oromiyaa keessaa kutaan tokko faa maqaan nawwan tiktookii irratti waan natti godhan iddoon biraallee takka na arrabsanu koomentii koo jalatti na arrabsine viidiyoon irratti waraabne wallaahi an cubbuu kijiba hin kijiban dhugaan dubbadha kutaan oromiyaa tokko faa akka jiranuun viidiyoon irratti waraabanii akka jiranuun na arrabsanii hundinuu arreessa jiran ana alhamdulillah barsiisaan jira gawwanaatti alhamdulillah yuutuubii irra naman jira gawwanaatti alhamdulillah feesbuuk irra naman jira gawwanaatti akkas jechuudha kanaafuu jabaachuu si barbaada inaaffaan yookaan immoo of duuba akkati deebitu akkati mul'anne akkati waangoone akkati beekumsatti fayyadamne akkati nama siin fayyadne namni si doomsu nama fakkaata sheexaanni hedduu jira waan kana irraa of gabaabsuu gaariidha waan kana nama arraba namaati jettanii warri beekumsa keessa nama na arraba bari ijoollee shamarraa hedduun isaanii kan beekumsa qaban kanarra dandeettii jabaa qaban yuutuubii irra dalagachuudhaaf maal tiktookii irra dalaguudhaaf feesbuuk irratti beekumsa hawaasa dabarsuudhaaf ta'e waan argachuuf fedhan argachuudhaafis ta'e karaa laayivii tiktookii waa argachuudhaafis ta'e karaa yuutuubiis ta'e karuma fedhanii waa argachuudhaaf har'a namoonni hedduun arraba sodaatanii taa'aa jiran arrabuma sodaa qofa nama sodaa qofa maaliif hin hojjenne ati beekumsa qabda arraba ijoolleen na arrabsitiifan sodaadhe gariin immoo dhiisanitti afaan amaaraatiin hojjetani afaan oromoo dhiisanii kanaafuu afaan biraatiin isin hojjetina arraba ijoollee oromoo walaalaan si arrabsu sodaatina dalaqadhaa hojjetaan isin midhaan waan jechuu kaatan of duuban deebinaa jecha namaatiin akkasitti galma geessan malee boris ate yoo yoggati mana keetii baatu namni sitti kolfa ol deebite mana keetii haa ooltamu
Kanaafuu yoo namni si arrabse tuffatte ta'u ilaaluutu irra deebii guddaadha. Yoo tuffatte hin qaanfatanii yoo ti deebifteef immoo ittuu bala'u jedha. Kanaafuu ijoolleen TikTok irra oolan immoo ijoollee Facebook irra oolan immoo argaatanii akka jedhe godhaarnu sheeka kana akka jedhe walirraa fuudhanii haasa'aa argaatanii kanaafuu sheeka kana qeequuf osoo hin taane isaan rakkoo isaan qabanu dallanuudha malee rakkoo biraan qabu rakkoo biraa Allahu a'lam dallanuutu rakkoo kana hunda irraan gahee akka seeraa barattan abdii guddaan qaba. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan